gammachuu barbaadda yeroo hundaa taatu haadhaaf abbaa kee jabeeffadhu. Haadhaaf abbaan kee gammachuu tokkoffaa isa siif ta'edha. Gammachuu yoonii fi haadha abbaa keetiin hin gammanne eessamee bikka ati gammachuu irraa argattu. Gaafa ati gammachuu barbaaddu yeroo hunduma wanti sin dhaga'amu yoonii fi haadha abbaan kee si bira hin jiraanne gammachuun sin dhaga'amtu. Obboleessa kiyya obboleettiyya mee fakkeenya tokkoon si kaasa. Gaafa ati eebbamuudhaaf yuunivarsiitii qabxii bareedduu guddoo ofitti achi sadarkaa fudhachuudhaaf madaaliyaa takkaa'uu shillimaata wayii tokko fudhachuudhaaf yeroo madaraka sanatti yaaddu wanni akkaan ati arguudhaaf hawwitu eenyu akka ta'e ni beektaa? Haadhaaf abbaa kee. Gaafa ati madaraka sanatti ichi baate yoo haadha abbaan kee hin jiraanne maaltu si dhaga'ama? Hiriyoonni kan kee isa biraanii yeroo achi haadha abbaan isaanii bira dhaabbatanii gongoraa jileeshin jaamu maaltu si dhaga'ama? Tanaaf obboleessa kiyya osoo haadha abbaa kee lubbuun jiranii deemiti milarra kofee aarama kadhadhu. Deemiti milarra kofiiti onfii gaafadhu. Yaa nama jireenya isaadhaa akka milkaa'u barbaadde haadha abbaa kee gonkumaa hin dagatin. Haadha abbaa jechuun abbaa kee yoo kan hubatu taate isa yeroo ati rakkatte si bira dhaabbatu hammaan ta'e yeroo ati dhukkubsattu si gubbaadhaa aatu dhukkubsattu haadhatee malee ni jirta. Isii garatti si baattee halkanii fi guyyaa obsitee yeroo hundaa'uu si kana guddiste haadha ta'e akka taate hin dagatin. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa sadarkaa haadhaa kana dubbate eegana gabbaraa jee booda haadha abbaa keessan itti gaarii tola olaa jee. Izan ergama Rabbii sallallahu alaihi wasallam nuuf himeeti namni gartee haadha abbaa isaatti qabe jannataa mi shurufkaa jannataa hin argamu jaa. Shurufkaan jannataa fagoorraa dheeroo dhuftus ati immoo namni aaqqite tokko shurufkaa jannataa hin argu jaa. Kanaaf obboleessa kiyya haadha abbaa kee dagattee waa hundaa'uu hin deemin. Abbaan ilmoo isaadhaa bikka guddoo gahuudhaaf kan hin hafne abbaa kee qofa. Bikka takka sadarkaa guddinaarra gaafa geessu ilmi namaa hundi siif hin hafne garuu kan siif hin hafne abbaa kee qofa akka ta'e beeki. Abbaan kee bikka guddoon siif fadha. Abbaan kee bikka gartee sadarkaa olaanaan siif man. Ummaan ta'e hundinuu sadarkaa akkaatti ol fudhamtu siif man. Kanaafuu ati jireenya kee kana keessatti wanti akkaan barbaachuu qabdu du'aa haadha abbaa keetii irraa fudhachuu hin dagatin. Isaaniifis goruurraa hin dagatin. Kanaaf yeroo hunduma haadha abbaan kee dindila keeti. Isaanirra dabartee bikka gaarii teessa. Isaanirra dabartee bikka guddoo geessa. Isaanirra dabartee waan barbaadutti geessa. Gaafa haadha abbaa kee aarsite dindilli kee akka waan seelaa murameetti ilaali. Kanaaf akka dindilli kee sirraa hin muramne obboleessa kiyya waan jecha hamaa dubbattee waan isaan aarsu dubbattee dindila karaa irra dabartuu kee irraa hin muranne obboleessa kiyya. Kanaafuu jireenyi kee keessatti haati ummaa yeroo isii dhabde kana akka waan jireenya kee dhabdeeti hin deebi'an abbaan. Kanaafuu gaafa caalchistu yeroo hunduma gonkuma jaartii fi haadha abbaa kee wal bira fittee jaartii caalchin. Jaartii takka duutus takka hiiktutti biraa fuudhuu dandeessa garuu haadha abbaan yoo dhabde hin deebi'an isaan. Kanaaf obboleessa kiyya qiimaa haadha abbaa keetii beeknaan khalaas tolte jiruun jireenya haadha abbaa keetii wallaallaan guddina isaanii wallaallaan karaan siin gutee jira. Rabbiin karaa si haa deebi'u. Kanaaf al-ab wal-um sadarkaan isaanii guddoo gammachuu jireenya kootii haadha abbaan koo yoo hin jiraanne anuu jiraachuun koo natti ulfaata. Kan haadha abbaa dhabe qiimaa haadha abbaa isaaniitu beeka. Mee deemiti yataamaa gaafadhu. Yataamaan ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam maaliif namni gartee yataamaa harkarra mataa kaa'ate qalbii naana jiituu namni barbaade harka yataamaarraa kaa'uuf maaliif jaa obboleessa kiyya? Haadha abbaa ilmoo yataamaa sanitti waa hedduu dhageema. Gaafa ilmoo yataamaa san isaanitti waa hedduu dhageeme ati obboleessa kiyya kan haadha qabdu maaliif tolee nulle maaliif isaanitti gaarii hin daleenne maaliif haadha abbaa keetti mataa jabaatta? Yaa nama haadha abbaa isaan mataa jabaatu Rabbii kee sodaadhu haadha abbaa keetti toloo olii ibga qabii. Ati doktara taatus injiinara taatus aalima taatus sheekha taatus yeroo hunduma gaafa isaan bira dheettatti ati wallaalaa isaanii gadiiti dubbii isaan siin jaan dhaggeeffatta. Du'aa isaan sii godhan aamiin jettee fudhatta. Isaanii ol irratti kaatee isaanii ol isin ta'an. Kanaafuu haadha abbaan kee yeroo hunduma barsiisaa kee doktara ta'e aalima ta'e beeki. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.